Soora jaalalaati ati yaa giftii mana moggaa sagadi garagalee. Gaafa nama salphinni wayii namatti dhufuu hedduu fagoodhaan dhufuu jedhan yookiin diinni fagoodhaan namatti dhufuu jedhan shamarran keenya barana sinii dhumattee jirti. Yoo yaa harka fuunee jira jirtuu hordoftoota kiyya jaalatamoodhaaf kabajamoo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtan fayyaa keessanii akkam qophiin ayyaana cooma illee akkam fakkaata qillee maal fakkaata. Egaa akkuma beekamu waan addaa tokkotu ta'aa jira. Waan addaati ta'aa jira shamarran keenya warri aappii GMN yookiin gaming ka jedhu yookiin alchat ka jedhu aappii ittiin barreeffama itti ergitanii uffata abbaa gadaa uffata alaabaa Itoophiyaa uffata aadaa kamitu kan ta'u kan ittiin hojjetachaa jirtan jechaadha. Salphattanii itti barana salphina guddicha micayyoo asirra argaa jirtan kana kinoo aappii santu ol baase. Aappiin ji'a sadii gadhiisa jedhan Qulaa keessan uffata sinirraa baase akka dhalattan kanatti ol sin baasaa jedhan barana dhumatte. Shamarran keenya barana salphina guddaatu sinii ta'aa jira ka. Hinde duuti biyya wajjin hirriba jedhaan garuu ani baay'ee tokko waan tokko sinitti himaa. Mijoota akka beektanii wajjin haasofnu natti ergite viidiyoo naa ergite viidiyoo akkanatti ganna baase naan jettee naa ergite kinoo suuraa sirra sinii kaa. Garuu viidiyoodhaan jira inni viidiyoodhaan naa ergite an keessa screenshot godhee viidiyoon na adaba YouTube irratti jedhee sodaadhe jechaadha. Habee salphina barana shamarran keenya hunduu isaanii hunduu miidiyaa irra jirti kaa wala musliima wala jeenki wala guddoo wala jaartiin hin jiru. Barana hunduun dubartoota Itoophiyaa fi dubartoota bichaa miti warra dhiirallee nafu barana. Aappiin kun akka jiruun ol baasaa jira. Google irratti search goonee karaa keessaa hin baasu minaamin jennee gaafanneerra warri jedhan jiru. Ani ittillee editii isaa godheen beeku ani kaappikaatiidhaan editii godhadhan ture. Kaappikaatii immoo ni beektanii kaappikaatii waggoota dheeraadhaaf itti fayyadamaa ture. Osoo kana dura nama baasu ta'e kana dura nama baasa malee amma achii miti. Garuu aappii kana hagarraatti fayyadamee hin beeku. Micaa'oota akka dheengaddaa akkuma tasaana qalaqqalee suuraa kiyya itti ergee godhee editii illee godheen beeku isaa. Kazaa gaafan suuraa kiyya itti erguu suuraa uffata abbaa gadaa kanaan naa hojjettee naa ergite. Akkasumas alaabaa abaawutiin naa hojjettee naa ergite. Amma isa santu na yaadessa suuraa 2 itti ergee. Suuraa 2 akkas isan itti erge. Kanarraa kanafe kaappikaatiidhaan editii godhachaa ture malee naappisan hin fayyadamne. Garuu amma suuruma 2 saniyyuu amma Qulaa akkasitti akka dhalannetti nu dhaabne rakkoo qabu. Garuu isbii kaya bichaan ilaalamu maal rakkoo qaba. Hunduu daabboon dhiiris muuzii isaa zolozzoleetanii ol baha. Dubartoonnis immoo akkasumatti daabboon ishii kan warri bosona fa'aa qabdan kan bosona warraan qulqulleessin turtan jiraattan bosonuma wajjin ol sin baasa. Kanuma dhaabbanni YouTube dhaabbanni Google kanuma bakka. Kana durallee waa'een Google kana dubbatanii turanii viidiyoo qaama qullaa bilbila keessatti hin baatiin keessattuu ijoolleen viidiyoo keessan boodii fa'aadhaan uffata gabaabduudhaan qullaa kaasanii bilbila koo keessa ol kaawwadha jettanii teecheen akka jirtanitti isinirraa baasee gad isin baasa aappiin jechaadha. Kanaaf wanti isin gochuu qabdan daftanii Google keessallee seentanii bilbila keessan qulqulleessu iimeelii fa'aa keessa seentanii suuraan keessan iimeelii keessa ta'a waan ta'eef mana iimeelii keessallee seentanii achirra dallatuu qabdan daddaftanii warri ittiin ediitu godhattan. Deebi'ee warroon ittiin gaafi barree achi keessatti illee bakka itti ediit gootan sanitti suuraa itti ediit gootan baay'atee waan jiruuf suurota achi keessa jiru hunda dafaa diileetii godhaa. Salphina hoon barbaadan taate furmaan hin jiru kabiraa hunduu amma namni amma parsaantii 100 keessa parsaantii 90 Itoophiyaan ediitii goote aappisanii. Keessattuu ittiin riyaaktii haasa'anii hojjetantu jira. Jaalalleef haa ta'anii abbaa manaaf haadha manaaf haa ta'anii namoonni ittiin hojjetanii jiru baay'eetu jira aappisanii. Video hojjetanii aalii san jechaadha. Amma isaa san guutuu ogaa wal hojjetanillee jedhan kan dhiiramniiti wal maddii ciisanillee takka ittiin nafu jedhan kan wajjin wal qunnamtii saalaa raawwachaa jiranillee akka jiruun ol baha jedhan kinu ji'a sadii ga'ee baha jedhan warri hagammaas ji'a sadii doon ga'ee viidiyoo keessan achi keessa jiru daddafaa suuraa sana aappisan keessa seenaa achi keessa diileeti godhaarra. Kiriir godhaa ol kiriir godhaa yookiin riiseet godha logaawut godhaa qulqulleessa daddafaa hin salphanne barana ijoollee. Shamarran naftu jaartiin obboleettiin keenya takka maallaan jetti beektu
kiyya rakkoon qabu ani murdaabboon kiyya miidiyaa irrallee hoba'ee rakkoo miti kan maatii kootiitiif yaadadha kan maazarii koofaa ittiin hidhitii godhe jetta tokkoffaa dogongora keessan kana kan ofii keessa rakkoon qabu isin ijoollee lafaa dhufa kanaadha mul'atullee aadiidhaan ofitti hin qaanamu maaliif uma kooti maatiin kiyya waan akkasiitiin miidiyaa irra bahuun salphina guddaadha. Kanaafuu adaraa keessa maatii keessa fa'aa ittiin hidhitiin godhina ijoolleen keenya maaloo hin bannee bara. Hin banneen jedhe barana salphanne ani garuu waanan jedhe wallaale inuma salphanne yaa Oromoo dubartoonni keenya miidiyaa irra oolu fika anamma aan durdu daabboo dubartoota bicha warri dhiira waraabee gadi baasisani amma warri dhiirallee wal ba'u maal jettan garuu warri dhiironni keenya garuu duuti isbii wajjin hirriba jedhani waan biyya keessa kun Itoophiyaa nuti ana si qofa miti Itoophiyaa guutuudha kun hundaa keenya waan ta'eef parsantii 85 Itoophiyaan parsantii 15 bichaadha namni iditii gochuu hin beekne isaa yoo warra maatii keenya yoo ta'e malee warra social media fayyadamu kana keessa parsantii 85 aappii iditii namni godhatin hin jiru namni parsantii 85 akka dhibba keessaa jechaadha kanaaf hundi keessanuu miidiyaa irra baatu. Hundi keessanuu qaamni qullaan ol bahuudhaaf jira. Nuyi immoo bareeda warri YouTube ajanda arganne iyyuu. Qoosanii miceewoota nama aappii kanan akkana taate jechuun nama dabbara malee. Dhugaa daabboon ishee garuu bareeddee bosonallee hin qabdu. Qulqulleessitee miceeyyoon goobaziidha tole. Viidiyoodhaan poostii yoon godhe YouTube'n naa daba jedhee kan keessa suura bichaa screenshot godhee fidee. Kanaafuu adaraa keessa shamarran keenya lammata aappii saniin fayyadamina. Aappii dhufe kamuyyuu waan miidhaguttiin iditti godhuu bichaa ilaalu miti. Aappileen kun miidhaa maal nutti fida gara boodaatti kan jedhu xiinxallee gadi fageenyaan yaaduu qabna. Malee argannee dhumaaf ittiin fayyadamuun dogongora. Kaanuma kinoo dhageessan maal goona re'am? Ani garuu aappii saniin iditti illee godhee hin beeku itti hin beeku bas suura micayyootti ergadhee suura lamaan takkanaa idit gooteetti kanaan alatti ani kaappikaatidhaan iditii godhachaa ture viidiyoo adda addaa suurota adda addaa taableet bakka jedhu saniin gadi tuqee kaappikaatidhaan iditii gochaa ture malee haga har'aatittuu aappii san fayyadamee hin beeku gara fuula duraattis immoo hin fayyadamuun anitti galata gooftaa koo ganna baaste. Of bilbila koo keessa iyyuu nan balleessa amma iyyuu meeqoy amma balleessaan keessan jiru ijoollee meeqoy hin jira iyyuu kinoota abbichi sun amma nan dallata kino lamatu jira iyyuu keessa bilbila koo keessa kinoo diileetiin godha laala abaduu narraan dubbii waan namatti fidu aappii masanu bilbila koo irratti hin buusu. Koostu isbii keenya qullaan udduun ijoollee keenya amma miidiyaa irra oolu baranuma akka salphinni gurguddaan gadi nutti bu'uun baranuma naante ani yaadda'aan jira shamarran keenya dubartoonni bakka hin bareeddu teenya beektani kan warra dhiira sanuu wayya kan warra dhiira sanuu kan murtoo sanuu malaalle maal ta'e ni dhiira dubartoota doo ta'e haguma xiqqoo yoo ishiin bultiillee godhachuuf karoorfatte viidiyoo saniin doorsisu itti ol baasu kanaafuu asin suuraan keessan akka muca'oo kanaatti ol bahee taanan namoonni keenya hin qabina irraan kaawwatina maal waan biyyi ta'e biyya wajjin kophaa keetii miti yookiin kophaa kiyyaa miti kanaafuu itti sodaatina namni isaasi doorsisa taana googil irratti gadi baasa keessattuu warri barnoota googelii kana sirriitti qorachuu beekta hordofaa karaa googelii warri hin beekne garuu namoonni buusee eessa argamee natti dhufellee jettee rifachuu dandeessa gaafa suuraan kee ol ba'e. Kana caalaa dursitee googelii keessatti of laaluu qabda. Googel keessatti bakka googel footoodhaan osoo hin taanetti googelii maappii miti bakka googel kiroomitii seentanii bakka footoo faayil jedhu wayiitti jira achitti istoorii bakka jedhu waan ta'e achi keessa seentanii barbaaduu qabda suura keessan. Achiin koomantii jalatti ol iyyannoo irratti kaasan akka inni irraa isinii balleessu dhaabbanni googelii iyyannoo koomantii jala keechuuf jechaadha. Yoo kanan ta'in daabboon takka shamarran keenya miidiyaa irra laalaa baana shamarran maalaan dhiiratu laaluu adna barana salphinni guddichi barasuu jira. Barana maaltu nutu aappin kun nutti dhufe duruu jira aappin kun onlaayinii irra itti fayyadamee sin beeku baranumaa ijoolletti ergee jennaan wanni akkana namuu dheetaa way gudii amlaakee hoy dirasillee.
takku daabboon tiyya miidiyaa irra baateen beektu ka amma bawwee diiree gooftaa kunu eegiyati. Inni akkasiin jedha waan dhaggeeffattaniif galatoomaa viidiyoo kana sheer walii godhaati shamarran keenya biraan gahaa appisa warri fayyadamaa jirtan dhaaba ofirraa seetingii cufantu jira itti fayyadamuudhaaf illee akka inni gara googel ol nama dabarsee iditii nama godhee qullaa gad nama hin baasne googelii seetingii appitti masan keessa bakka seetingii cufantu jira waan oonii ta'ee oof godhamuu qabutu jira kanaaf of eegaa. Itti fayyadamina appisan ofirraa warri qabdan takkaan ofirraa balleessa keessattuu shamarran mana madaami tasa suura madaami fa bilbila keessa faa qabattanii oo qabaattan googel sun iditu godhee ishii baasee jennaan situ na waraabee qullaa ugaa shaaworii galu jetti si ajjeesti madaami faa rafee appisan ofirraa balleessa ijoolleen magola madaam jirtan kanuma isinii dhaama galatooma.